ilma koo Gibxiin waami. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Warreen lubbuu mucichaa barbaadan du'aniiruutii, ka'ii mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii gara biyya Israa'elitti deebi'i. Wangeela Maatiyos 2:20. Waggoottan 3 dura Beeteliheem osoo jiranii qulqulluun Gabri'eelii abjuun Yoosefitti mul'atee, Heroodsi mucicha ajjeesuuf waan barbaaduuf mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii gara Gibxitti baqadhu, hanga sitti himuttis achuma taa'i jedhe akkumatti hime. Waggoonni kun yeroo dhuman ammas Gibxi osoo jiraniitti mul'achuun, warreen lubbuu mucichaa barbaadan du'aniiruutii, ka'ii mucichaaf haadha isaa fudhadhuutii gara biyya Israa'elitti deebi'i jechuudhaan isa ajaje. Dursee afaan raajicha Isaayyaasiin, kanaafis Waaqayyo ofii isaatii mallattoo isiniif ni kennaa, kunoo durbi ni ulfoofti, ilmas ni deessi, maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaasti jedhamee kan dubbatame guyyaan isaa yeroo ga'u, misiraachoo qulqulluu Gabri'eeliin gooftaan keenya akkuma dhalate afaan raajicha Hooseetiin, Israa'el yeroo inni ijoollee turettiin jaalladhee ilma koo Gibxiin waame kan jedhame xumura argate. Ergamaan gara Gibxitti akka deeman isaan ajaje, ammas mul'atee gara Israa'elitti akka deebi'an isaan ajaje. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ari'achaa kan ture Heroodis hammina hojii isaarraa akka deebi'uuf carraawwan isaaf kennaman itti fayyadamuu dadhabe. Namoonni ogeeyyiin sun urjiin geggeeffamanii yeroo dhufanii fi raajiiwwan gooftaa keenyaaf dubbataman yeroo arguu fi dhaga'u, dhuguma kan dhalate mooti samiif lafaa akka ta'e beekee dhiisuurraa isa ajjeesuudhaaf barbaade. Dhiiga daa'imman Beetelihemii fi naannoo ishee ammas baay'atan ajjeesee Kiristoos isaan keessa akka hin jirre yeroo barullee ammas dhiisuu hin dandeenye. Qabanii akka ajjeesaniif loltoota isaa bobbaase. Kana hundumaarraa barachuu dadhabee hamminummaa isaatiin otoo jiruu guyyaan isaa geessee ergamaa Waaqayyoon rukutamee gidiraa fi rakkina guddaatiin du'e. Du'a isaa kanaan booda yeroon baqannaa dubroo Maariyaamii waggaa 3 gahee jireenya rakkisaa fi sodaachisaa gammoojjii Gibxii xumuranii gara Israa'elitti qajeelan. Beeteliheem kan argamtu dachee Yihuudaa irratti bakka abbaa isaa Heroodis Arkaaliyoos moo'ee waan tureef, Yoosef achi deemuu sodaatee ammas akkuma duraa abjuun isaa fifee gara Galiilaatti deeme. Dursee afaan raajotaan mucaan koo isa Naazireet jedhama kan jedhame akka raawwatuuf magaalaa Naazireet jedhamtu keessa jiraachuu jalqabe. Naaziretoonni saboota Israa'el warreen kaan irraa seera addaa kan qaban, rifeensa isaanii kan hin muranne, akka baay'itaawwitti kan jiraatan, daadhii wayinii kan hin dhugnee fi mataa isaanii Waaqayyoof kan kennan turan. Karaa baay'ee gooftaa keenyaaf fakkeenya kan ta'e Soomsoon bakka kanatti kan guddate waan tureef rifeensa isaarra albeen hin geenye ture. Gooftaan keenyas akkuma kana rifeensa isaarra albeen osoo hin ga'inii fi daadhii wayinii illee osoo hin dhugiin kan jiraatedha. Galiilaan akka ilaalcha yeroo sanaatti namoonni hin baratiin kan keessa jiraachaa turan, Naazireet immoo gidduu Galiilaa fi Yerusaalemitti kan argamtu magaalaa xiqqoo waan turteef, namoota Galiilaa irraa gara Yerusaalemitti deeman saamuuf attoonni bakkatti baay'atan turte. Kanarraa kan ka'e Israa'eloota biratti maqaa tuffatamaa kan qabdudha. Gooftaan keenyas yeroo barsiisuu jalqabu Yihuudoonni barumsa isaa fudhachuu fi isa amanuun kan isaanitti cimee, Naazireet geessaa akkamitti namni gaariin baha jechuutiin ture. Gooftaan keenya garuu kana taasisuunsaa bakka dhalootaa fi jireenyaan adda addummaa uumnee, anasittiin dhaladhee anachittiin guddadhe jechuu akka hin qabne hundumtuu walqixa ta'uu nu barsiisuuf. Baqannaa fi waraanni taatiiwwan uumamaa fi namtolchee yoomiif akkamitti akka dhufan kan beeku hin jiru. Uummanni kaleessa gammachuun jiraachaa ture adda addummaa guyyaa tokkoo yookiin torbee tokkoo gidduutti seenaan isaa jijjiiramee gammachuun isaa gara gaddaatti, kolfisaas gara boo'ichaatti jijjiiramuu danda'a. Qulqulluun Solomoon waa'ee biyya lafaa kanaa yeroo barreessu akkas jedheera.
waan hundumaaf barri jiraa, wanti samii gadi ta'e hundus yeroo qabaa, dhalachuuf yeroon jiraa, du'uufis yeroon jiraa, dhaabuuf yeroon jiraa, kan dhaabame biqiluufis yeroon jiraa, ajjeesuuf yeroon jiraa, fayyisuufis yeroon jiraa, diiguuf yeroon jiraa, ijaaruufis yeroon jiraa, boo'uuf yeroon jiraa, gammaduufis yeroon jira jedheera. Kitaaba Lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-8. Caqasa kanarraa kan hubannu abdii kutachuun sirrii akka hin taanedha. Sababni isaa jireenya keenya keessatti yeroon isaa gabaabbatu yookiin haa dheeratu malee taateewwan kun hafuu kan hin dandeenye waan ta'aniif. Dubroon Maariyaamii baqannaatiin gara Gibxitti deemuun ishee yeroo qabaa, baqannaa isheerraa gara Yerusaalemitti deebi'uun ishees yeroo qaba. Kanaaf wanta akkam cimaa ta'e yoo nu qunnameyyuu yeroo isaa eeggatee ni darba jechuun kadhannaatiin Waaqayyoon gaafachuu malee gaaffii deebii hin qabne taasisnee lakkaa'uun abdii kutachuu hin qabnu. Gooftaan keenya wangeela irratti akka ijoollee maatii hin qabneetti isin hin dhiisuu, gara keessanittis nan dhufa nuun jedhee abdii bara baraaf jiraatu nuuf galeera waan ta'eef. Duuka buutichi qulqulluun Phaawulos nuti kan Waaqayyoo yoo taane qormaatonni yeroof kan nu qunnaman malee kan yeroo hundumaa akka hin taane yeroo barreessu akkas jedheera. Ammas nuyi warri wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kun akka qodaa supheeti. Kana eeguuf humna gararraa kan caalu osoo hin taane kan Waaqayyooti. Karaa hundumaa ni rakkannaa garuu badduu hin baanuu, waan goonu ni wallaallaa garuu abdiin kutannuu, ni ari'atamnaa garuu hin gatamnuu, ni kufnaa garuu achumatti hin hafnuu. Yesuus jiraataa ta'uunsaa qaamni keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atuuf yeroo hundumaa du'uu Yesuus qaama keenya irratti baannee deemnaa. Jireenyi Yesuus foon keenya saduu keessaan akka mul'atuuf biyya lafaarra yeroo jirru sababii Yesuusiif jennee yeroo hundumaa dabarfamnee du'atti ni kennamna jechuudhaan dubbateera. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 7-11. Kanaafuu rakkachuun yoo jiraate yaaddoo akka hin qabne, ari'atamuun yoo jiraate abdii kutachuu akka hin qabne, kufaatiin yoo jiraate achitti hafuun akka hin jirre nu barsiiseera waan ta'eef yeroo kamiyyuu Waaqayyo kufaatii keenya keessaa nu baasuuf Waaqa amanamaa ta'uusaa amannee sodaadhaaf abdiidhaan fuuldura uumaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos deddeebi'uu akka qabnu asirraa kan agarrudha. Eebbii fi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii hunduma keenya waliin haa ta'u jechaa barreeffama keenya waa'ee baqannaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii kutaa 3tti qoonnee barachaa kan turre kanumaan xumurreerraa kakaasee kan nu jalqabsiisee samma xumuraatti kan nu wajjirraan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanniif ulfinni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u. Ameen.